Nagaa nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tube baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee maalan isiniif qabadhee dhuwaadhe gaafiiwwan afaan Ingiliffaa gaafiif deebii jechuudha bakka duwwaa. Anyway bakka duwwaa osoo hin ta'in choiceedha yookaan ammoo filannoodha. Hammam beektan mee afaan Ingiliffaa keessan hammam guddateera hammam beektan seerawwan afaan Ingiliffaa. Kana amma namoonni tokko tokko haasaayyuu beekanii giraamariiwwan kan hin beekne ni jiru. Garuu kanan isinii fide kun beginner levelidha yookaan ammoo warroota eegaltootarraa wantoota beekuu qabdanidha. Mee isin hammam beektu kan jedhu ofillee maal gootanii ofillee ni qortuu jechuudha. Okay, maal jedha tokkoffaanii choose the correct possessive adjective jedha. Okay, this is bakka duwwaa book. This is book. My, be, me, see, I. Kam ta'a jettanii yaaddan? This is my book jettumoo this is me book jettumoo this is I book jettanii deebistan. Kanamee yaalame secondishan. Okay. My jettanii yoo deebistan maal agarsiistanii jechuudha? Deebii isa sirrii agarsiistanii jechuudha. My, this is my book. Kuni kitaaba kooti jettan. Waa'ee pronounii, waa'ee adjectivii, waa'ee giraamaroota kamiyyuu barachuu barbaadan chaanaalii kana subscribe gochuudhaan seenuu ni dandeessu jechuudha. Okay. Gaafii itti aanu choose the correct conjunction. Choose the correct conjunction jedha. Okay. I like tea bakka duwwaa coffee. I like tea coffee. A but B and C or. And yoo jettan argattanii jirtanii jechuudha. Okay, and is used to join two similar ideas or items jedha asirratti ilaala. And kan jedhu kun wantoota wal fakkaatan tokko maal gochuudhaaf walitti fiduudhaaf kan nu gargaaru. Inni maaliif maal jaalata? Ati maaliif maal jaalatta? I like tea and coffee. Tea fi shaayii fi buna nan jaaladha lamaaniyyuu. Lamaaniyyuu yoo kan jaalatu ta'e wanta lamaaniyyuu yoo kan fudhatu ta'e jechuudha. But yoo jenne asirratti kontekstii kanatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Garuu but kan jedhu wanta faallaa tokko ibsuuf I like amma asirratti I like tea and coffee lamaaniyyuu ni jaalata jechuudha. Oris ta'uu hin danda'u. Or wanta fayyadamtanii wanta alternative qabu tokkoof yookaan ammoo wanta filannoo qabu tokkoof jechuudha. Okay. Inni itti aanu immoo sadaffaan choose the correct verb form jedha. Anyway, by the way asirratti kan barachaa jirtan akkaataa deebii kanaa osoo hin ta'in wantoota tokko tokko illee barachaa deemtanii seerawwan illee jechuudha. Okay. She a teacher. She a teacher. She a teacher asirratti am jettumoo are jettumoo is jettu. Is yoo jettan sirrii deebistan. She is a third person singular subject asirratti maaliifi sheen third person waan ta'eef iyyuu maal waliin fayyadamna jechuudha. Is waliin fayyadamna. He is osoo ta'e is, it is kan jedhamu kunniin waliin deemanii jechuudha. She is, he is, it is. Amiin ammoo I waliin deema. I am jettan. Are kan jedhu immoo maal waliin deema? We are, they are, you are. Isa faadha waliin deemaa jechuudha. Okay, gara afraffaa deemna ammoo. Maal jedhaa? Choose the correct form of the verb to have. Okay, wanta tokko qabaachuuf verbiin nuti fayyadamnu asirratti maal? We dash two cars. We bakka duwwaa two cars. We has, we have, we having. Which one is correct? Deebiin isaa B have ta'a. Wiin pluraalii waan ta'eef iyyuu maal fayyadama jechuudha? Have fayyadama. Haazii kan fayyadamnu singulaaroota kan akka he, she fi it kan jedhudha jechuudha. Okay. Inni dhumaa fi shanaffaan ammoo choose the correct adverb. He speak English. Bakka duwwaa good, well, better. Asirratti deebiin isaa maal ta'a?
He speaks English well. Well is the correct adverb form of good. Kanaafiyyuu wellidha kan deebii ta'uu jechuudha. Egaa gaafiiwwan kanarraa akka fayyadamtan wanta tokko tokko akka qabattan akkasumas dandeettii keessan hamma akka qortan abdiin qabaa. Kanuma jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan ta'a. Osoo hin cufin dura garuu warroonni onlaayiniidhaan direct barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaatiin imoodhaan nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaan of ta'a.